warra kaleessa qabsoo Oromoodhaa hangafa ta'ee eegale qabsoo tanarratti wareegama qaqqaalii kaffale dhiigaa fi lafee itti jigse qabsoon maal akka fakkaatu warra qawwee dhahee ilmaan Oromootii fi Oromiyaa fi diinallee barsiise Oromummaa irraa mulqanii targaa biraatti maxxansan warrummaan irraa hayyoota Oromoodhaa dhiibaatu dijjiru kun jechuudha dhugaa walitti himaa deemnaa jechuudha. Egaa odoo haasaa kiyyatti seenneen duratti hundi keessan akkuma argaa jirtan nuti ilmaan Oromoodhaa Oromoodhaaf qabsaa jirra moo Oromoo irratti qabsaa jirra adda baasaatii nu laalaa nu beeka. Egaa odoo haasaatti seenne duratti hayyuun Oromoo qabsaan Oromoo beekaan Oromoo abbaa murannoo abbaa ejjennoo abbaa tarsiimoo ilmaan Oromoodhaa mataa fi miila walitti qabe qabsoo arra jaarsoliin nuti arra qabsaa'ota Oromooti ofiin jedhan qabsoo Oromoo waggaa 40 oliif qabsoo Oromoodha GPS akka doonii baararra kallattiin jala baddee gara deemtu hin beekne kompaasiin jala dhabamtetti gara oofa wallaalanii qabsoo Oromoo har'a hayyoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoodha kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a kan akka Gartee Lamoo Qilxuu fa'a kakka Jaalladii Gammadaatii fi Waaqoo Guutuu fa'a kakka Taaddasaa Birruu fa'a qabsoo mataa fi miilatti godhanii Oromoo onnachiisanii surrii hidhachiisanii uummata isaanii dammaqsanii qabsoodhaaf hiriirsan qabsoo harkaa fuudhanii qabsoo gurguratanii dirree booletti ijaatan obboleessa kiyyaa dhugaa walitti himna har'a dhugaa walitti himna jechuudha. Qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo gurguratanii booleedhaan ijaatan ilmaan Oromoo mooratti dachaastanii hiikkachiiftanii rashansiistan dhugaadha kun haqa fact. Qabsoo gurguratanii biyyaa baatan ammoo silaa kabaja beeytanii silaa dhugaa beeytanii qabsoo Jawaar Mohaammed dhugaa fact hoogganaa ture ilmaan Oromoo mooraa sin digdan mooraa sin bittinneessitan Oromoo adda facaastan Oromoo gandatti galchitan kana hunda diddiigee ummata Oromoo kaabaa kibbatti baadiyyaatti mataa walitti qabee seenaa Oromoo keessatti haga Rabbii samiif dachii fi ilmaan Oromoo uume yeroo jalqabaatiif Oromoo waloon qabsaa'e. Oromoon Hararge kophaatti hin qabsoofne Oromoon Baalee kophaatti hin qabsoofne Oromoon Arsii kophaatti hin qabsoofne Wallaggi Shawaa Jimmi Lubbaaboor Walloon Gujii fi Booranni kutaan 11 Oromoo waloon akka qabsaa'u ka godhe Jawaar Mohaammed qofa. Bara 1991 qabsoon Oromoodhaa qabsoo waloon ture. Qabsoo Oromoon akka sabatti sabni Oromoo akka sabatti dur gaafa Minilik isinii hima Arsii kophaatti duulaa turan Oromoon kun quban qabu gaafa harma muraa fi harka ciraa jechuudha. Fact gaafa calii calanqoo irratti Minilik duulus sanuma jechuudha. Amir Abdullahi irratti illee gaaf duulli godhamu sanuma jechuudha. Jimmi Harargeef hin birmanne dhugaadha fact. Booranni Arsiidhaaf hin birmanne jechuudha. Hunda isaanii kophaa nu nyaachaa turanii jechuudha. Garuu qabsoo Oromoo waggaa 40 garaa keessan itti guutaa turtan san hunda lafa kaa'ee odoo isin dhagaa irratti hartan odoo isin maqaa isaa xureessitan odoo isin maqaa isaa balleessitan Jawaar Mohaammed haasawa olola osoo hin ta'in olola dharaa osoo hin ta'in qabatamaan hujiidhaan sirna jijjiiree mootummaa jijjiiree ummata Oromoo dammaqsee mataa fi miila walitti qabee bilisummaa nu agarsiisaa jira. Maa guyyaa takka ji'a takka illee hin taane qabsoo Jawaariin har'a sadarkaa kana geette Itoophiyaan mataan isii Oromiyaa dhiisa. Oromiyaa dhiisa. Itoophiyaan sadarkaa kana geette qabsoo Jawaar Mohaammed gaggeessan kana alagaanis diinnis firris addunyaanis Afrikaanis ni beekte jechuudha. Ergaa kana jedhee booda waan gabaabdu jechuu barbaada. Yaa ilmaan Oromoodha roobaanatti hin bilbilin hundi keessan akkuma beektan Oromiyaan nu malee wajjin ijaaramtu
Oromatti yoo hafte wayyaa jedhan. Oromiyaan waloo malee tanu malee ijaaramuun qabduu jedhee nama mormuun. Oromiyaan waloo kawalii ka hunda kennaa malee Oromiyaan nu malee hin ijaaramtullee hin ijaaramnellee waggaa 40 illee nu maleedhaan qabsooftanii qabsoo bakkaan hin genne jechuudha. Jawaar qabsoon inni geggeesse qabsoo walootii jechuudha. Ammallee qabsoo walootiin malee qabsoo nu maleetiin bilisummaan Oromoodhaan hin jiru. Never ever kan irraanfadha. Akkatti qabsaan namni Jawaar hin barsiisu hin jiru. Qabsoon karaa nagayaa namni Jawaar caala beeku hin jiru. Dandeettiitti qaba, barnootatti qaba, kennaa rabbi isaatti kenne qaba, muuxannootti qaba. Har'allee waan Oromoodhaaf mala waan Jawaar arge ka Oromoon hin agarintu jira. Kaleessa osoo isin agartanii karaa Jawaaritti qabsaa isan beeytanii ummata kana mataaf miira walitti qabdanii Oromoodhaaf bilisummaa fiddan biyya sanirra sirna jijjiirtan jijjiirama guddaa fiddanii jechuudha. Oromoo hanga jaarsoliin umriin isaanii sadarkaa gadaamojjii bira dabre kun jiran Oromoon hin bilisomtu naa qabadha. Garuu Oromoon hin bilisomtu jechuu kiyya bilisummaan Oromoon karaa isaaniitiin bilisummaan hin jiru hin argamu jechuudha. Kana booda jaarsoliin umriin isaanii sadarkaa gadaamojjii keessa ga'e kun shira malee milkiin beekan karaa shira malee karaa milkiin beekan. Never ever kan baradhe doktora profeesara PhD fin jettu karaan kee karaa warra nu malee jechuudha. Hallayyaadha karaa jaldeessatti jechuudha. Milkii hojjechuun beekan. Shiraan waan guddataniif, shiraan waan jaaramaniif, shira waan hojjetaniif har'a shirri isaanii saaxilamaa jira jechuudha. Aboo sheemiin isin haa qabu. Xiqqollee ittiin saalfattanii, hin qaanfattanii. Yeroo kana gabbaanee dubbannu waan beek oobsinee har'a bor iftaan osoo jennu har'a sadarkaa kanarra jenne jechuudha. Amma kana eega jedhee booda gara oosaatti isin deebi'a jechuudha. Oromoo Study Association jechuun bu'uurri isaa ka'umsi isaa sabboonummaa Oromoo jaaruu, sabboonummaa Oromoo itichuu, seenaa, duudhaa, aadaa, Oromummaa fi Oromiyaa addunyaa irratti mul'isu seenaa Oromoo jallatee barreessan qajeelchuu qabeenya Oromiyaan lafa keessaa fi lafa gubbaa qabdu tolchuudha jechuudha. Giddugalli qorannoo kun kan Oromoo hunda hammate. Jaarmee siyaasarraa bilisa ka ta'e, gooxirraa bilisa ka ta'e, Oromoo miti adii ka hirmaachisu, diinallee alagallee firallee ka hirmaachisu jechuudha. Odoo seenaa beeytanii, odoo gartee dhugatti Oromummaa qabaattanii, dhugatti safuu Oromootiin guddattanii, safuu Oromoo beeytanii, Jawaar Mahammad bara 2013 pirezidantii Oosaa ta'uudhaan yeroo hojii eegaletti Oosaa isin takkaa waggaa meeqa sochoostanii hin beeyne, hojii gaarii hojjettanii hin beeyne yeroo gabaabaa keessatti hojjete jechuudha. Fakkeenya tokko isinii tuqa. Bara 2013 Oosaan konferensii waggaa isaa biyya Jarman magaalaa Muushin irratti geggeesse. Gaafa biyya Jarman magaalaa Muushin irratti Oosaan walgahii isaa ka waggaa geggeessu hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo takkaa achirratti argamanii hin beeyne. Kan diversity qabu. Diversity jechuun isinii galaa miti. Kan Oromoon kutaa hundi keessatti mul'ata. Oromoo hunda hammate. Ka doktorri Asirraa, Harargeerraa, Baaleerraa, Gujiirraa, bakka hunda Jimmarraa, Shawarraa, Wallaggarraa, bakka hundarraa walitti dhufe ka hammate ka Oromummaa Oromiyaa fakkaatu irratti wal agaranii jechuudha. Jaarmeen siyaasa kamuu bilisa, jaarmee kamirraayyuu siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e. Akkasuma ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaaman ka hirmaachisan malee gadda akka ta'e nama meeqan isin nama 10 20 30 40 hagas hin caaltan. Yeroo Jawaar Oosaa keessa turetti Oosaa gamta akka jijjiire Oosaan gamta akka uummata Oromoo birattis dhageettii fudhatamaan argachaa akka dhufe jechuudha. Kamiidiyii yaadaddaa Londanii fi Norwee irrattis yeroo gaggeeffamu Jawaar akka sagantaan sun milkaa'uuf hawaasa kakaasuu irratti hooggantoota hawaasaa qunnamuu irratti akka gartee kabajni isaan maluu fi deeggarsi isaan malu godhamuuf Jawaar hojii guddaa hojjete. Gargaarsa takkaa ijaan agareen beeyne magaalaa Muushin biyya Jarmanitti guurameef jechuu Oosaadhaaf. Jawaar pirezidaantii Oosaa ta'ee tajaajiluudhaan har'a galanni isaa darbaa mooyyee ta'uun qabu silaa kabajatu isaan malee jechuudha. Har'a kabaja isaan malu argachuu qaba ture jechuudha. Jawaar diinaa miti. Jawaar alagaa miti. Jawaar fira Oromooti.
abbaa qabsooti jijjiirama fidaa jira haqa dhugaa uummata Oromoodha dirreetti baasee addunyaatti agarsiisee jira jechuudha. Wanni Jawaar diinoomfamee har'a warri maqaa Itoophiyaanistiidhaan socho'an firoomfamaniif maaliif na himuu dandeettanii? Profeesar Isaaq Ishatu isinii maal biyya taa'ee diqqaa ta'ee beekan. Profeesar Isaaq Ishatu nama Itoophiyummatti amanu saahiba mallas cimaa የመለስ ቀኝ እጅ ነው። yeroo qinijjiit hidhaa keessaa ba'an Biraanuu Naggaafaa gaafa qinijjiitiin bara 1998 hidhaa keessaa baatu namni jaarsummaa mallasii fi isaan jidduu taa'e Burtukaan Miidhagsaa jidduu Profeesar Isaaq Isheetutti jechuudha. Maaf ol sobna? Har'a Itoophiyummaa jetta. Itoophiyaan guddaan daabiloosiin isa caaluun jiru jechuudha. Takka Oromoof qabsaa hin beeku. Oromoof waa takka hojjetee hin beeku. Itoophiyaanisti guddicha jechuudha. Profeesar Isaaq Isheetuu yoo kan beeyne taate gaafa Ahmaddiin Jabalfaan hidhaman. Isinitti nalaa gaafa Ahmaddiin Jabalfaan hidhaman. Gaafa Abubakar Faan hidhaman. Dimtsi achi lisamaa keessattis warra TPLF Tigraay wajjin taa'ee nama jaarsummaa taa'aa ture jechuudha. Deemaa viidiyoo isaa laala. Sharataniin taa'ee waliin naasu. Viidiyoo isaa Google godhaati laala. YouTube irra deemaati laala. Har'a Osaan Jawaar silaa galata galchuu fi qabu Jawaariif. Jawaariin diinoffatee Profeesar Isaaqiin firoonfatuuf maaliif? Laala dura ta'an walitti qaban boordii Osaa Dr. Geetaawun Bantii haasawa kelloo miidiyaa wajjin godhee guutuu dhageeffadhee jira jechuudha. Dubbiin akkuma gaafa Muktaar artiitisuma Muktaar san jechuudha. Maaliif wal sobna maaliif wal kijibna? Kiyyaan face to face gaafate. Namni Jawaariin dhiibellee hin jiru namni Jawaariin hin hirmaatiin jedhellee hin jiru jedhe itti gaafataman boordii Osaadha jechuudha. Dr. Geetaawun Bantii viidiyoo isaa dhageeffattanii jirtan hundi keessan. Afaan guuttatee jedhe afaan guuttatee. Jawaarii fi Baqqalaan kaayoo takka qaban jaarmee tokko keessa jiran siyaasa tokko geggeessaa jiran. Wanni isaan lamaan adda baastaniif illee hin jiru. Yoo dhugatti ka Oromummaan jiraatu taate jechuudha. Jawaar ammoo gabbee dhugaa dubbatee dubbii isaa kijibsiisa jechuudha. Duulaa gana ga'u maali? Jawaar dhugaa jedhe. Yoo ati dhufte Osaan dabbitti naawaa hin diigamaa hin babbaqaqaa hin tarsaa Jawaar hin dhufini. Anammoo Jawaar dhufee Osaan diigamee babbaqaqurra wiixaan Oromoo tokko wiixaan mana keessaa hin beekaniin wiixaan Oromoo tokko akka baqaqu hin barbaadu jedhe. Har'a warroonni afaan Oromoo hin beekne aadaa Oromoo hin beekne seenaa Oromoo hin beekne Osaarratti hirmaachaa wanni Jawaar reject godhamee achi dhiibamuuf maali? Kun qabsoo osoo hin taane qoosaa gaggeessaa jirtanii jechuudha. Oromoo irratti qabsaa jirtan malee Oromoodhaaf qabsaa hin jirtanii. Oromoo diiguudhaaf dhuftan malee Oromoo ijaaruudhaaf hin dhufne isin jechaa jirra jechuudha. Duris waggaa 40 mooraa qabsoo Oromoo kan laaffistaniif ilaalcha duubatti hafaa ilaalcha fokkataa akkanaa waan qabdaniif jechuudha. Nuti nu malee karaa kenna malee nu malee namni beeku hin jiru karaa kenna malee bilisummaan hin jirtu warra jedhee amanu. Hanga isin yaada kana jijjiirtanii sooftoweerii haaraa fe'attanii abdeetiif gootanitti jijjiirama fidde nu ammoo qabsoo karaa kamiinuu haa ta'uti. Qabsoo karaa kamiinuu haa ta'uti. Sirnaa fi mootummaa Itoophiyaa irra jiru Oromoo jijjiirsisee isin garsiisa akka sabatti. Oromoon akka sabatti akka jaarmeetti hin jedhu akka sabatti uummanni Oromoodhaa fincilee qabsaa jijjiirama fidee isin garsiisa jechuudha. Kun dhugaadha faakt. Jawaar Mohaammed Dr. Ittaanaa Habtee maqaa yaameedhaan shabboo miidiyaarra deemee waa'ee dhimma Jawaariin naasoo summii inni Jawaarra fucaasu deema laala. Dhageeffadhaa. Dr. Enoch Gabbisaa waa'ee dhimma Jawaar waa'ee inni barreessu ilaalcha inni Jawaariif qabu deemaati ilaala maqaa dhahee isinitti mamara isaanii.
Gandummaa fakkaata. Yidabbiran. Of qaromsa. Haa xiqqaattu haa guddattu hayyuu Oromooti. Beekaa Oromooti. Obboleessa keeti yoo ka dogoggoru taateyyuu obboleessa kee ofitti maxxanfattee gorfattee kiyyatu sirrii karaan kee sirrii miti jettee wal mormita malee yaada jibbaa summummaa hinaaffaa akkanaa kana dhaba. Diqqaa guddaan ka gadamoojjii keessa jirullee kaarra nu beekaa barannee jirre xiqqollee sammuu qabna jedhanii hundi isaanii ilaalchi isaanii tokko. Na amana never ever. Never ever. Tokko lama sadii afur yoo an sobe natti hima. Yoo an dogoggortee jirtaa sobdee jirta kijibdee jirta jedhaa natti hima. Haala amma deemamaa jiru kanaan Oromoo irratti duulaa jiranii Oromoo cabsaa jiranii jechuudha. Oromoon ammoo duula isaan geggeessanii hin cabu. Daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa, mooraan qabsoo Oromoodhaa, uummanni Oromoo jabaatee diina isaa fira isaa beeka jechuudha. Baratu gingilchaa waan ta'eef barri gingilchaa jira jechuudha. Kaalaa barri gingilchaa jira jechuudha. Osaan silaa akka seeraa fi heeratti Jaawariin affeeree instituushinii Oromooti miti. Jaawariin affeeree adeemsa siyaasaa Jaawar deemu kana dibeetii godhuu qaba ture. Jaawariin affeeranii silaa namni jarri odoo Jaawar biyya alaayyuu hin dhufin biyyarraa ilaalcha Jaawar tarsiimoon Jaawar deemuun imammanni Jaawar deemuun imammata akkamiiti ka jedhu Jaawariin affeeranii face to face ta'anii wal mormuudha malee ragaa qabatamaa qabsoon karaa kee geggeessitu maali ilaalchi kiyya kanaa an kana qabadhee deema ati ka qabattee deemtu bar dubbiin nigdiidha bar wanni dhoksan hin jiru jaarraa 21 farra jira bar jaarraa 21 farra jira gadi baastee ummatatti qorannoo kee bakka barbaadde geggeessudha. An kanaan deemaa jedhee Jaawar presenteeshinii yoo godhee yoo achitti barsiise maaliif haalli amma biyyattiin irra jirtu kallattii biyyattiin itti adeemaa jirtu kaan itti amanu kana jedhee qorannoo dhiyeeffachuu qaba ture. Nutis hin dhiyeeffata jennee yaadnee turre jechuudha. Achirratti namni jalqabayyuu affeeramuu qabu Jaawar jennee turre jechuudha. Maaliif warroonni asumarraa ta'anii fandaatuman akka Dr. Ittaan Abtee fa'a callisanii akkanuma Aliyyaa fa'a jibbiisa summummaatiin waa morman achi dhaqanii jiranii miti. Face to face teettee wajjin haasa'uudha. Tarsiimoon kiyya kana imammanni kiyya kana karaa kanaan deemnaa Oromoodhaaf kana baasa. Dibeetii gootee wal mormitee moota malee fogoodhaa akkuma kunoo amma jibbiisuma nu akkamatti bakka yaada kee waan mormeef ilaalchi kiyya maan qabaanne akkaan deemutti maan deemne akkaan sirbutti maan sirbine dachaa jiranii jechuudha. Kun fudhataman qabu jechuudha. Mashanafno shinfatno mo'amuudha kun namni tokko nama tokko kama'uu dandeettu Qarabbeessa irra teettee face to face mormuun atis presenteeshinii kee fidattee dhufta. Kunis fidattee dhufa jechuudha. Lachuu gabbaa eenyu gurgurattan ofii mana keessatti mana keessan keessa gurgurattanii Oromootti gurgurattanii jechuudha. Oromootti isin irraa bitata. Uummatatti isin irraa bitata malee wanni kophaa keessanii fi ofii keessaniif qabsooftan tokko illee hin jiru jechuudha. Amma kanaaf wanni an asirratti jechuu barbaadu ammallee irra deddeebi'ee uummata Oromootti ani himuu barbaadu haalli amma Oromoon keessa jiru kun haala yaaddessaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Biyyattiin Itoophiyaatii fi uummanni keenya haala yeroo yaaddessaa jiru kanarratti hayyoota Oromoo irratti duuluun xiyya fitti dha'uudha. Of balleessuu jechuudha. Beenziila ofitti neexxanii ibiddi kibrita fitti qabuudha jechuudha. Jaawar uummanni Oromoo miliyoona lakkaamu ka biyya keessaaf ka biyya alaa lubbuu kennaaf Jaawariif. Maaliif lubbuu kennaaf Jaawariif? Jaawar nabiyyiidha. Jaawar rabbii maal waan ta'eef? Jaawar waan isaaf qabsaa'eef dhugaaf isaa waan hin sharafiniif haqa uummata Oromoodhaa waan hin nyaatiniif irbuu sabaa waan hin ganiniif dhiiga qeerroodhaa irraa waan hin tarkaanfatiniif Oromoodhaaf qabsaa'ee wareegama kaffalee jijjiirama sirna mootummaa Itoophiyaadhaa Afrikaa miti mootummoonni addunyaa yoo sotti yaaniin gara buqqisuun danda'amu jedhamee hanga funyaanitti hidhamti. Baankii fi hanga taankii Jaawar hojiidhaan buqqisee agarsiisa. Faakt. Kun dhugaadha. Sobaa miti kun. Kanaaf warri har'a Jaawar irratti duultan. Jaawar balleessina jettan. Ofii baddan malee Jaawar hin badu. Never ever isinitti hima. Jaawar okay.
yoo isin Jawaar caala yaada qabaattan barfaat akka kiyya appii banattee waayifaa banattee teettee lallabuu fi haasaawuu osoo hin taane gabbaatee gaafa Jawaar Faanidhaa turan waggaa takkaa fi wayi haga Jawaar Faanidhaman biyya alaa kanatti Oromoo walitti qabdanii haasofsiiftanii jirtanii marisiiftanii jirtanii tarsiimoo fi imaammata qabsoo karaa nagaas haa ta'u qabsoo hidhannoos haa ta'uuti qabsoo baharaas haa ta'u qabsoo qilleensaas haa ta'uuti ummata keessa walitti qabdanii Awurooppaa dhuftanii Jarman dhuftanii Ingiliz deemtanii Hoolaandii deemtanii Kanaadaa deemtanii daasboora biyya alaa jiru kana walitti qabdanii haasofsiiftanii jirtanii yaanni isin asii haasoftan maali biyya keessatti bilisummaa haasaa akkana waan hin arganneef jecha warri biyya keessa jiru TV Oromoo OMN isaa ta'u kelloonni isaa ta'uuti miidiyaa Oromoo qabduun kamunu haa ta'u sooshaal miidiyaadhaan isin dhaggeeffataman yaada keessan kana bitataa jechuudha biyya keessatti carraan haasawa akkana waan hin jirreef har'a Jawaar laal gaafiin hawaasni Oromoo biyya Jarman gaafatu London gaafatu ka Faransaa gaafatu ka Ingiliz gaafatu ka Norwee gaafatu ka Kanadaa gaafatu ka gartee Ameerikaa gaafatu yaada cuunfaa waliigala Oromoo miliyoona 60 Jawaariin gaafachaa jira gaafii ummata Oromoo biyya keessa jirus bakka bu'ee irraa gaafachaa jira jechuudha maaltu akka gaafatamu Itoophiyaan tun tamii taati jettu karaa itti deemtu kamii kun gaafii ummataati Jawaar gaafii qubsa ol ummataaf deebisaa jira jechuudha waa'ee dimokiraasii dura nageenya dursa waa'ee nageenya dura ammoo qawwee dhaabu erga qawwee dhaabdee waa'ee nageenyaa sufte erga waa'ee nageenyaa sufte booda waa'ee dimokiraasii waa'ee gartee ijaaramiinsa sirna kamii haasa'uu dandeetta jalqaba Itoophiyaa keessatti ceasefire godhamuu qaba haadha jedhe Jawaar kun dogoggoraa addunyaa guutuu jechaa jira Ameerikaan jechaa jirti ceasefire erga godhan booda biyya sana akkamitti ijaaranii kallattii kamiin deemanii biyyi sun akka nurratti hin jigne biyyi sun yoo akka gartee lolli kun akkanatti itti fufu taate kan miidhamu ummata keenya kanaaf ummanni keenya miidhamuu hin qabu keenya jedhe dhugaadha kun faaktiidha har'a ummata Oromoo beelaan dhumaa jiruuf maal gochaafii jirta maal gumaachaafii jirta rakkoorraan rakkoo kan wareegamaa jiru ilmaan Oromoodhaa daaraa ta'aa jiran lubbuu isaanii bilaashitti dhabaa jiraniif maal godhaa jirta aarsaa kam kaffalaafii jirta kanaaf haalli amma isinitti deemaa jirtan kun mooraa qabsoo Oromoo laaffisa malee hin jabeessu naa qabadhaa tan Jawaar kallattii itti deemuu beeka eessa akka dhaabbatu beeka eenyu wajjin akka dhaabbatu beeka jechuudha odoo silaa isin daayivarsiitii yaaddanii Jawaar hoogganaa Baqqalaa Garbaati wanni Baqqalaa Garbaa qofa yaammattanii Jawaarin dhiibdanii ariitaniif maali kun dhugaadha faakt jaarmee tokko keessa jiran siyaasa tokko gaggeessaa jiran wanni siyaasa adda addaa jarri isaan gaggeessaa jiran tokkollee hin jiru Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa jidduu Baqqalaa Garbaa fi Jawaaris isteet Ameerikaa guutuu keessa waliin tuur godhan isaan kan lamaan maaliif adda baasuu nu barbaachise Baqqalaa Garbaa garuu akkasii yaaddansan nama ta'uu miti nama akkasitti illee kalaqamee miti nama qabsoo akkasii illee gaggeessee beekuu miti summii fi hinaaffaa akkasii illee nama qabuu miti nama obboleessa isaa dabarsee of dura aanse itti aanaa jaarmeechaa hoogganaa godhatee jechuudha hinaaffaa keessanitti fi summii isin facaastaniif bakka illee qabu nama osoo isin itti biiftanii illee isin raaqee baluu miti jechuudha biddeena nama qubsu eela irratti beekanii jedhan baguma ganamaan isin agarre kaleessa isin argaa turre har'as isin argaa jirraa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa isin argaa turre har'as isin argaa jirraa jechuudha wanti isin godhaa jirtan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo laaffisuu Oromoo diiguu Oromoo gandatti deebisuu gooxitti deebisuudha dhugaa dubbachuudhaaf is big shame ragaa qabatama dhugaa Jawaar osarratti akka hin hirmaanne ajajni dabarsee jira darbee jira dhugaa Dr. Geetahuun bantii hin sobanii jira soba guddaa kijiba guddaa soban በጣም ትልቅ ውሸት nama sila arra hayyuudha beektota doktoroota Oromoo walitti qabanii mataa fi miilaan deeman jedhan har'a kophaa kophaatti wal yaamanii
yeroo akkasii wal geettanii no diversity. Where is diversity? Diversity ne sijira. Hayyoonni Oromoo qabdu, beektonni Oromoo qabdu, ardii Awurooppaa keessa hin jiranii, Kanadaa keessa hin jiranii, Ameerikaa keessa hin jiranii. Mee eenyufaadha maqaa isaanii nutti himaa? Eenyufaatti hirmaati? Maqaa dha'uu hin dandeenye bara maqaa yaamaa hoo jettan takka 2 3 4 5 6 7 8 ganda kamitti dhalatan naannoo kam godina kam aanaa kam qabalee kam yoo jette yaamuu hin dandeenye bara. Waan isin irraa eeggamne dogoggora guddaa dalaytan oosaan ammallee gadi bahee Jaawariin dhiifama gaafachuu qaba. Gocha akkasiitiif hojii akkasii hojjechuufis uummata Oromoodhaa oosaan dhiifama gaafachuu qaba. Hojiin akkanaa kun akka ran deebi'amne ammallee eeggaddas torbaan tokko osoo hin jenne ajandaa uumaa deemuun mooraa qabsoo Oromoo laaffisaa deema malee jabeessaan deemuu kana naa qabaddaa. Kana naa qabaddaa. Dhugaa isinitti himarrallee jala sararee isinitti hima. Wanti isin irra gochaa jirtan kun qabsoo Oromoo irratti miidhaa guddaa geggeessa. Faakti kun dhugaadha. Soba kijibaan jiran. Har'a akka Muktaar Usmaan jedhan. Muktaar Usmaan Sheekaa akkuma jedhe artistiin kenna mooraa qabsoo Oromoo akkamiin laaffisa. Parsantiin 99 diasporaan waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jira jedhemi. Dhugaadha faaktiidha. Har'a waloon gargaaraa jira. Ana maleedhaan jechaan jiru, kiyya maleedhaan jechaan jiru. Kakaafoo deeggarus gargaaraa jira. Kan kaafoon deeggarres gargaaraa jira. Ka jaarmee siyaasaa Oromoo tokko keessa illee jira gargaaraa jira. Garuu Oromoon diaspora biyya alaa jiru. Ka akka galaanatti yaa'ee irra Jawaar simachaa jiru. Jarman irratti agartanii jirtan, Ingiliz irratti agartan, Faransaa agartan, Norwee bakka Jawaar deeme hunda Oromoon diaspora akka galaanatti ba'ee simachaa jira jechuudha. Warri irra Jawaar simatu sun hundi waraana bilisummaa Oromoo deeggara jechuu hin dandeenyu, Jawaariin deeggara jechuu hin dandeenyu. Garuu achi keessa ammoo kaarra Jawaariin jaalatu. Ka gartee qabsoo Jawaar gaggeessee jijjiirama fide sanitti amanu har'allee maaliifaatiin ምንም ዲስት ገልብጠ ስለማታውቅ ለውጥ አምጥተ ስለማታውቅ jijjiirama fiddaatiin beeytu garuu atiqqattu guddattu Jawaar sirna jijjiira fidee jira argee jira. Okay har'allee kee kanarra sannaa wayya ka jedhu sun kaarra silaa waraana bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo gargaaru kun mallaqa atiqqattu doolaara 50 dhibballee 500 kennu kun har'a yeroo atiin hayyuu isaa hogganaa isaa qabsaa'aa sabaa qabsaa'aa biyya ati cinaatti dhibdu maaltu itti dhaga'ama? Lakkaa qabsoon isin nu gaggeessaa jirtan qabsoo kana. Okay. Biddeena nama qubsu eela irratti beekna jenneemi. Odoo arra silaa warri oosaa keessa jiran kun hoggantoonni arra maqaa oosaatiin achi ta'an kun odoo silaa arra bakka biltsiginnaan jirtu abiyyifaan jiran jiraatte Jawaariin allaala akkana qe'ee godhanii fannisan. Murtii du'aatti murteessanii jechuudha. Eenyufaan Dr. Ittaanafaan dhugaa himna. Dhugaa deemaatii shabboo miidiyaa irratti waan Dr. Ittaanaan waa'ee dhimma Jawaaraa seedee baa dhaggeeffadhaa. Shabboo miidiyaa irra viidiyoon akkasumatti ta'aa jira. Wanni arra afaan keetii irraa bahu akkasumatti ta'aa jira jechuudha. Warri silaa irra Jawaar hinaafu. Jawaarin jibbu odoo biyyatti kennanii. Jawaarillee warra yaada jaraa murmuu maraa addabaabaa irra nu fannisan jechuudha. Kun dhugaadha faaktiidha. Guyyaa adiidhaan nu rashanan. Wallaahi dhugaa isinitti himan. Guyyaa adiidhaan warra yaada jaraa mormuu warra ilaalcha jaraa hin qabne guutuu guyyaa adii nu rashanan guyyaa adii nu fannisan guyyaa adii murtii du'aan murteessanii jechuudha. Kana jechuun diktaatorummaa irraamaayyii ka dhumaati jechuudha. Roobert Mugaabee hojjeta. Diktaatorummaa abbaa irrummaa Mugaabee hojjeta jechuudha. Yoo akkasii maaliif qabsoofna? Murtii du'aa ofirratti murteessuuf qabsoofna nu. Hidhaa umrii guutuu ofirratti murteessuuf qabsoofna nu. Of rashansiisuuf qabsoofna nu. Qabsoo akkamii gaggeessina? Namni har'a lafatti si jibbu akkamiin muka waliin qorta? Nama lafatti har'a muka si jalaa muree damee sirraa cabsee si ajjeese siin jedhu akkamitti muka waliin qortame? Mee Oromooti hima. Jawaar Mohammad nama dhuunfaa namni seetan dogoggortanii jirtan. Jawaar Gillasa baralla. Ilaanta leona jedhan. Uummata Oromootiif garuu akkasii miti. Lammii Itoophiyaatiif garuu akkasii miti. Irra deebi'ee sitti hima. Asargichi jala sararee. Jawaar qaroo ija uummata Oromooti. Oromoodhaaf jedhee aarsaa kaffalee jira. Aarsaa gurguddaa. Ati maal kaffalti? Maal hojjetti? Oromoodhaaf maal goote?
Guyyaa tokko Oromoo walitti qabdee mariisistee beektaa? Guyyaa tokko Oromoo walitti qabdee haasofsiistee beektaa? Guyyaa tokko Oromoo walitti qabdee yaada kee ittiin ta'e jirtaa? Yooma miidiyaa irraa iyyaa oolte malee, fandaatumaa oolte malee, dargaggoo ijaartee jirtaa? Oromiyaa ijaartee jirtaa? Qeerroo ijaartee jirtaa? Qabsoo karaa irratti riistee jirtaa? Jijjiirama fiddee jirtaa? Sirna jijjiirtee dhugarsiistee jirtaa? Hin jiru jechuudha. Kanaaf wanni an ammallee irra deebi'ee isinitti himu maali? Yoo har'a dhugaa isinitti himaati. Nuti qabsoo karaa Jawaar deeggararrallee burulleef tanirree. Abadan never ever an duraan qabsoo karaa kiyyaa jedhee ture. Dhugaa dubbachuudhaaf xiiqii nama naqi dubbiin teessan. Kana jechuun ammoo dhugaa haqa isaa jaala keenya kalee wajjin qabsaa ture. Jalaa nafnu jechuudha. Abadan waa arge ganama subiidhaan Jawaar waa arge agartanii. Yoo karaa amma warri nu malee jedhu kun oosaa keessatti wal ga'e kun odoo silaa humna qabaatanii beekumsa qabsoo qabaatanii beekumsa walaqaan qaban kabapiirii ka waan baratanii qaban san kanadiitti irraan fudhadhu. Garuu qabsoo beekumsa qabsoo hin qaban qullaadha qaboodha. Lala karaa jarri tun deemtu anallee amma naagalee jira jechuudha. Yoo odoo silaa beekumsa qabsoo qabaatanii sirna akkamitti akka jijjiiran, akkamitti akka sirna ijaaran, akkamitti akka mootummaa ijaaran hin beekaniidha. Maaliif? Qabsoo takkaa qabsooftee hin beektu ree. Jijjiirama fiddee hin beektu, hawaasa ijaartee hin beektu, uummata ijaartee hin beektu, biyya ijaartee hin beektu. Akkamitti akka biyya ijaaramullee hin beektu, qabsoon akkamii akka geggeeffamu hin beektu. Odoo qabsoon akkamii geggeeffamaa beekte daayivarsitii fiddaa, Oromoo hunda mataa walitti qabdaa, waan Oromoodhaaf ta'a, waan Oromoodhaaf mala, waan Oromoon itti gammadaa hojjetta. Waan Oromoo diigaa, bittinneessaa, Oromoo mufachiisaa, Oromoo mataa qaqqabsu hin dalaytu hin hojjettu ture. Kanaaf lakkaa Jawaar dubbii galeef. Dubbiin kana osoo hin galteef Jawaar yoo lakkaa warri nu malee kunuu ka biyya qabatu taate warra yaada isaanii mormu. Oromiyaan akka Oromoof ta'utti hin ijaaran, akka isaaniif ta'utti malee. Kun dhugaadha faaktiidha qabadha. Oromiyaan akka isaaniif taatutti malee. Oromiyaan akka Oromoof taatutti hin ijaaranii jechuudha. Odoo akkas ta'e qabsoo waloo gaggeessinaani. Qabsoo waloo jechuun ka Oromoo hunda hirmaachise jechuudha. Qabsoon nu malee hoo mootummaa nu malee ijaarrata. Yaada kiyya malee jedha, ana malee jedha jechuudha. It is dangerous. Biltsiginnaa caala dangerous jedhamu. Ka OPDO caala dangerous. Dangerous. OPDO caala dangerous sirna amma jiru caala sirna dangerous dhufa jechuudha. Naa qabaddaa. Ammoo sirna sanuu jijjiiruu hin danda'amu. Abadan mootummaa tuquu miti. Haala amma isaan itti deeman kanaan maaliif uummata ati diigaa jirtu maali? Mana diigdee maal qabsoo maal gaggeessita? Akkamii qabsoofta? Akkana qabsoofta? Akkanatti bilisummaa fiddanii? Akkanatti hawaasa ijaaranii? Akkanatti biyya ijaaranii? Akkanatti sirna jijjiiranii? Har'a isin biyya dimokiraasii keessatti, Ameerikaa keessatti nama dhiibdanii nama ariitanii nutti hin dhufinii jettan. Odoo biyyi teessan taate aangoo harkaa qabaattanii mootummaa taatanii akkam nama gootan. Biddeena nama qubsu ila irratti beekanii baga ganamaan si baree, baga ganamaan si argee akkanuma jedha. Abadan maaliif qabsoo isin geggeessaa turtan agarree bara waggaa 40 years qabsoo gurguratanii boolee baatan qabsoo fi jijjiirama Jawaar fidan biyyatti galtan qabsooftaniiti miti. Lamni waashan maa sobdan jaldaawwan ibsaafas innaleen colataa ምናምን warri kaleessa qabsoo gurguratee booleen shaanxaa fudhatee yaa'e qabsoo ifii godheen dhufe inna galaasaa dilboo bittil qabsoo fi gaggeessanii biyya galanii qabsoo Jawaar hoogganaa tureen biyyatti galanii saahibii wal soboon hin jiru yetinyaawutti galaan godhe gabbaa agar beet qabsoo kam gaggeessanii galan Jawaar hin diiroonfattanii har'a Profeesar Isaaq Faaf firoonfattan as deebitanii demmoo Jawaar Itoophiyaanisti jettan akkamitti wal simsiintanii ooftan
akkamitti haalli isin amma itti deemaa jirtan kun it is dangerous. Irraa deebi'aa. Karaa amma irra jirtan kun karaa sirriitii miti, karaa dogoggoraati. Irraa deebi'aa. Sila arra nuti isin gorsuu hin qabnu, isintu sila arra nu gorsuu qaba malee.